kadhanna. Gaarii goonessi galateeffanna Waaqa keenyaa jaalala addaa nu jaalattee sekendii daqiiqaa haala barbaachisu hundumaan nu dabaltee dhugamaan nama akkamii akka taane beekta badhinnaan araara keetu nu baay'ate malee yeroo kana ga'oota isaaniiti miti. Karama hundumaan nu gargaartee nu bira dhaabbattee abbummaa kee nu mirkaneessite galanni si haa ga'u. Ammallee ijoollonni kee fuula kee dhufneerra eebba kee barbaannaa. Karaa dubbii kan keetii nu dubbadhu jireenyi keenyallee dubbii kan kee wajjin akka walii galuuf nu gargaare. Isa caalu immoo dubbii kee fakkaannee addunyaa garri deemaattu harkaa baadii kana keessatti warra kallattii agarsiisan akka taanuuf nu gargaare. Afaan yeroo keenya irraati moo'ee maqaama tokko calma kee ittiin biyya lafaa jaalatteef jettee abbaa. Ameen. Ameen. Karaa addaa iskiriinii illee sheer godheetuma walumaan laalaa wajjin qoranneet hin jennaayyuu yaada baay'ee murteessaa ta'e of keessaa qaba. Lammaffaa Phexros boqonnaa tokkorraa jalqabnee ilaalleet hin jenna jechuudha. Akkas jedhaayyuu tokkorraa ani Simoon Phexros jedha. Jalqabaa wanti namatti tolu Phexros illee haa ta'u Phaawulos yeroo ergaa tokko barreessaniit hin jedhanii jalqaba eenyummaa ofii describe godhaniiti. Eenyu akka isaan ta'an describe godhan. Eessaa akka ergaman eenyutu akka isaan erge adda baafatanii hin jedhan jechuudha. Kanaaf karaa biraa isatti amane beekaa isa jedhu san wajjin wal bira qabatee hin jedha jechuudha. Phaawulos fakkeenya Phexrosin eenyu naan jettanii jedhee duuka buutota yeroo gaafatu Phexros ariifatee maal jedheen? Ati qulqulluu ilma waaqa jiraataati jedheen. Eenyummaa isaa ibseet hin jedhee jechuudha. Phaawulos immoo daandii Damaasqoo irratti akkuma qabame gaafiin jalqabaa inni gaafate gaafateet hin jedhe ati eenyu ka jedhu. Ati eenyu ka jedhu. Kanaaf eenyummaa ofii describe godhanii wanti isaan jalqabaniif nama irraa ergamanii adda baafachuu waan barbaadanii. Nama irraa ergaman akkasumas immoo kaayyoon isaanii maal akka ta'e. Namoonni isaan fudhachuu dura eenyutu akka isaan erga adda akka baafatanii waan barbaadaniif kileer godhanii akka isaan godhaniif kanaaf kileerli eenyummaa ofii jalqaba ibsanii. Kanaaf maal jedhaa? Ani Simoon Phexros Yesuus Kiristoosiif hojjetaa ergamaas ta'ee warra karaa qajeelinaa Waaqayyo keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos amantii gati jabeessa isuma nuyi arganne sana argataniif caafuu kooti jedha. Baay'ee describe godhaa. An Simoon Phexros jedha. An Simoon Phexros Yesuus Kiristoosiif hojjetaa ergamaas ta'ee jedha. Eenyuuf hojjetaadha Phexros? Yesuus Kiristoosiif hojjetaadhas ergamaadhas ta'ee warra karaa qajeelinaa Waaqayyo keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos amantii gati jabeessa isuma nuyi arganne sana argataniif caafuu kooti jedha. Warrum akka keenya mee Ingiliffasaa kana lakkoofsa tokkoon kana xiqqoo adda kiliir goonaayyuu. Ingiliffisaa akkana jedha. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like a precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Kanaaf qulqullummaa kennan jedhu kan Waaqayyoo fi kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isaan akkuma nu fudhannetti kanaan fudhataman kanaaf caafuu kooti jedhaayyuu. Kanaaf eenyuuf akka inni ergamaa ta'e eenyuuf akka hojjetaa ta'e adda baaseeti akkasumas immoo ayyaana qulqullummaallee eenyuun irraa akka fudhate adda baaseeti warra akkana fudhataniif ergaa kana caafuu kiyyaa jedha. Kun waa malee miti jalqaba diiteelii wanti waan kan describe gochuun ni barbaadeef. Sababni isaa isatti amane beeka waan ta'eef. Ani Simoon Phexros Yesuus Kiristoosiif hojjetaa ergamaas ta'e warra karaa qajeelinaa Waaqayyo keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos amantii gati jabeessa isuma nuyi arganne sana argataniif caafuu kooti. Kanaaf ayyaanni qulqullummaan kan argame Waaqayyoon irraa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Nu hojjettoota akka ta'an eenyuuf gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif akka ta'e hin jedhe macaafni lammaffaa Phexros lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 lakkoofsa
18 irraa gadi yoo dubbifne waan amma asitti Phexros kaa'e kana Phaawulos akkasitti ibsa. 18 irraa kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'ee jira. Waaqayyoon isa karaa eenyu? Karaa Yesuus Kiristoos ofitti nu araarse. Waaqayyo ofitti nu araarseera. Karaa inni ofitti nu araarse. Karaa ilma isaa ofitti nu araarse. Isa biraa ta'ee jira. Wanti ta'e kun hundinuu. Kanaaf ayyaana qulqullummaa jedhee ani hojjetaa gooftaa Yesuus Kiristoos jedhee ka'e ayyaana qulqullummaa Waaqayyoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa arganne jedhee wanti inni dubbatuuf jechuudha. Kanaaf kun hundumtuu Waaqayyo isa karaa Kiristoos ofitti nu araarse biraa ta'e. Inni hojii araarsuu isa kana namootatti akka dabarsinuuf nuuf kenna. Karaa Kiristoos maal godhe? Ofiin nu araarse. Hojii araarsuu kana maal godhe? Nuuf kenne deebi'ee karaa ilma isaa jechuudha. Nullee maal akka goonu namoota deebinee gara araaraatti akka qabnu. Kanaaf 20 irratti egaa nuyi afaan Kiristoos taanee ergamneerra jedha. Afaan eenyu taanee? Afaan Kiristoos taanee. Waaqayyo garuu karaa inni ofiin nu araarse jenneerra. Karaa Kiristoos ofiin nu araarse. Amma afaan Kiristoos taanee nummoo namoota gara mi'u waamne. Gara na waamne jechuudha. Afaan Kiristoos taanee ergamneerra. Waaqayyos karaa keenya isinit dhageessifata. Waaqayyotti araaramaa jennee qooda Kiristoos taanee isin kadhanna jedha. Eenyu araaramaa jennee? Waaqayyo araaramaa jennee. Kanuu kanaan nu qooda eenyuti? Qooda Kiristoosii taaneeti. Sababni isaa Waaqayyo karaa Kiristoosii nama maal godhe waan ta'eef? Ofii araarse waan ta'eef. Nullee afaan Kiristoos taanee namoota gara dhugaa kanaatti deebinee waamneet hin jenne jechuudha. Kanaaf Phexros yeroo ka'umsa ergaa isaa ibseet hin jedhu kana kan inni describe godheet hin jedhu jechuudha. Itti deebinee ilaallaa. Akkana akkuma sila jalqaba tuquuf yaalle ani Simoon Phexros Yesuus Kiristoosiif hojjetaa ergamaas ta'ee warra karaa qajeelinaa Waaqayyo keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos amantii gati jabeesse isuma nuyi arganne sana argataniif caafuu kooti jedha. Itti fufee ammoo Waaqayyoon akkuma gubbaa irratti ibsuudhaaf yaal Waaqayyoon homaa gooftaa keenya Yesuusiinis beekuu bira ga'uu keessaniin ayyaanniif nagaan isiniif haa baay'atu jedha. Amma dubbiin nu barbaannu ayyaanan barbaannaa. Kabraahoo nagaan barbaanna. Kiristoos maal jedha? Nagaan ani isinii kennu nagaa akka biyya addunyaan maal godhu miti isinii kennitu miti nagaa addaati jedha. Okay? Nagaan barbaannaa ayyaanan barbaanna. Ayyaanni jechuun maal jechuun waan nu deservii nu hin goone yookaan ammoo nuuf mala jennee waan nu dubbachuu hin dandeenye nuu kennamu jechuudha. Ayyaana ka jennu sana. Kanaaf ayyaanni kun karaa inni nu kenname. Waaqayyoon irraa gooftaa keenya Yesuusiinis beekuu bira ga'uu keessaniin ayyaanni nagaan isiniif haa baay'atu. Isa beekuu irraan kaka'e jechuudha. Ayyaanni nagaan kan inni argamu. Yihudaa boqonnaa tokko lakkoofsa lamarratti maal jedhaa iyyuu nageenni araarri isin haa baay'atu jedha. Lakkoofsa lamarraa araarri nagaan jaalalli isin maal haa ta'u jedha. Haa baay'atu jedha. Araarri nagaan jaalalli isiniif haa baay'atu. Araarri nagaan jaalalli ka baay'atu maal yoo ta'an Waaqayyoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos illee maal gochuun beekuuni jechuudha. Phexros kan inni jedhaa. Waan baay'ee namatti tolu. Yoo kana hin beekne maal nuun baay'atu jechuudha. Ayyaanni nuun baay'atu. Araarri nuun baay'atu. Nagaan nuun baay'atu. Yoo maal hin goone yoo isa hin beekne. Kanaaf Kiristoos maal jedha? Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 15 irratti akkuma abbaa koo beeku akkuma abbaan na beeku ani foolonni koollee maal goona jedha? Wal beenna jedha. Ani foolonni koollee wal beenna jedha. Dubbisuu dandeenya boqonnaa 10 lakkoofsa 15 irra jechuudha. 15 irraa akkana jedhaayu. Abbaan akkuma na beeku anis akkuma abbaa beeku ani foolonni koo wal beenna lubbuu koo soolota kootiif nan kenna jedha. Akkuma abbaan na beeku kanaaf amma isa beekuu bira ga'uu keessanii maal isinii baay'atu jedhaa? Ayyaanni araarri nagaan isinii baay'atu. Maaltu eenyuun beeku isa beekuu kennan. Kanaaf dhalli namaa kiristaanummaa isa dhugaa shaakaluuf dirqama kana beekuu qaba. Yoo kana hin beekne kiristaanummaa shaakaluun hin jiru jechuudha. Yoo kana hin beekne kiristaanummaa shaakaluun hin jiru. Akkanumaan jechuudha. Argitanii akkanumaan. Maaliif isatti amanne hin beeknu kana Phaawulos maal jedha? Isatti amane beeka jedha. Rakkadhullee naamijatullee naamijachuu dhabaatullee obsee turuu bareera jedha. Obsee turuu maal godheera? Bareera nan beeka jedha. Sababni isaa maal waan ta'eef? Isatti amane beeka waan ta'eef. Hojii ergamoota boqonnaa 17 irratti waa'ee namoota biraa yeroo dubbatu maal jedhaayyuu Waaqa isin uduu hin beekin itti waaqeffataa tan kana maal godha jedha? Isinitti himaa jedha. Isa itti hima jedheetiin jedha jechuudha. Kanaaf isa beekuu biraa kan ka'e araarri nagaan ayyaanni maal haa ta'u jedha? Isiniif haa baay'atu jedha. Akka kiristaanaatti tokkoffaa nagaan illee nagaan isa biraa qofa dhufe akka nu baay'atu barbaanna. Ka biraa hoo araara illee barbaanna.
jaalallee hin barbaanne. Kana gochuuf ammoo isa beekuun dirqama jechuudha. Yoo isa beekuu bira ga'uu kennaan araarri ayyaanni nu baay'ata. Kitaabni hafuuraa jecha kana addition and multiplication principle jedha. Addition and multiplication. Addition kan goonu isa beekuu kenna maal goona? Daballa. Isa beekuu nutu edaa deema jechuudha. Nutu edaa. Nu hin edaan. Inni ammoo maal baay'isa jechuudha? Araara nagaa baay'ise nu kenna jechuudha. Addition knowledge of him waaqayyoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos beekuu bira ga'uu keessaniin ayyaanniif nagaan isiniin maal haa ta'u jedha? Haa baay'atu. Ingiliffi lakkoofsa 2 kana fakkeenya yoo dubbise jecha addition multiplication jedhu jecha lachuun qaba. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Lord Jesus Christ. Kanaaf isaan beekuun jechuudha. Eenyuun beekuun? Abbaaf ilma beekuun. Waaqayyoon ilma isaa Yesuus Kiristoos hin beekuun nagaan araarri isiniif haa baay'atu jedha. Introduction jedha kun. Waan wayii bu'uura isaa introduction yoo bajarechanii gaanii achiin booda kan jiru namaa ifaayyuu jechuudha. Kanaaf lakkoofsa 3 maal jedhaa? Nuyi jedha. Waaqayyo isa ulfina isaa fi humna isaa isa dinqisiisaadhaan nu waame beekuu bira ga'uudhaan eenyu bira ga'uudhaan waaqayyoon isa maal godhe? Isa ulfina isaa fi humna isaa isa dinqisiisaadhaan maal nu godhe? Nu waame beekuu bira ga'uudhaan waan nu barbaachisu hundumaa arganneerra jedha. Amma waan nu barbaachisu hundumaa akka argannu eenyu bira ga'uudhaan waaqayyoon isa burqaa ulfinaa fi humna isa hundumaa ta'e beekuu bira ga'uudhaan karaa eenyu isa beekne? Karaa ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa beekne jechuudha. Kanaaf karaa ilma isaa addunyaa maal godhe jenne qara ofitti araarsee jedha. Araarri nagaan jaalalli karaa isa beekuu biraas ni baay'atu jedha. Amma eenyuun beekne ultimate objectiviin Kiristoos kan inni jedhaa rumaanniin karaan dhugaan jireenyi anaan ala eenyullee gara eenyu dhaquu hin danda'u. Gara abbaa dhaquu hin danda'u. Kanaaf burqaa waa hundumaa isa ta'e kana isa beekuudhaan waa hundumaa arganneerra jedha. Akkamii waa hundumaa arganne? Dubbii cimtuu hin taane. Akkamii waa hundumaa arganne? Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 32 irra dhaqee waa isinii dubbisa. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 32 irraa akkamitti waa hundumaa arganne ka jedhu kana waan ajaa'ibaa arginaa jira. Maal jedha 32 irraa? Waaqayyo jedha ilma isaa utuu hin mararfitini hunduma keenyaaf dabarsee erga kenne waan hundumaa immoo ilma isaa wajjin tola nuuf hin kennu jedha. Dhugama tola nuuf kenna. Waan hundumaa eenyu wajjin? Ilma isaa Yesuus Kiristoos wajjin jechuudha. Kanaaf nu waaqayyoon isa waan hundumaa nuuf kennu kana bira ga'u waan hundumaa arganneerra jechuudha. Sababni isaa ilma isaa nuuf kenneera waan ta'eef karaa ilma isaa waan hundumaa nuuf kenna waan ta'eef. Dubbii baay'ee namatti tola. Isa beekuu kennaa waan hundumaa maal gooneerra arganneerra jedha. Lakkoofsa 3 irratti. Nuyi waaqayyoon isa ulfina isaa fi humna isaa isa dinqisiisaadhaan nu waame. Garamitti nu waame? Qolaasiyaas 1:13 irra maal jedha? Dukkana keessaa gara mootummaa ilma isaa nu waame jedha. Kanaaf waa hundumaa arganneerra. Karaa eenyu arganne? Karaa ilma isaa arganneetiin jedha. Gooftaan humna waaqayyummaa isaatiin gara jireenyaatti nu geessuuf namoota waaqayyoo nu godhachuudhaaf kana hundumaa nuuf kenneera jedha. Kana hundumaa maal godheera? Nuuf kenneera. Maal nu godhachuudhaaf? Namoota ofii namoota waaqayyoo nu godhachuudhaaf. Lakkoofsa ofirraa. Isa lakkoofsa 3 kana yoo Ingiliffaan isin dubbise yaada akka jiru argan. Lakkoofsa 3 irra jiru jechuudha. According as his divine power has given unto us all things that pertain unto the life and the godliness. Waan jireenyaaf malu waan waaqa fakkaannee akka jirru nu barbaachisu waan nu godheera nu kenneera. Through the knowledge of him that has called us to the glory and the virtue. Isuma lakkoofsa tokko san jechuudha. Isa beekuudhaan waaqayyoon isa gara ulfina kanaatti nu waame kana beekuudhaan waan jireenyaaf nu ta'u waan waaqa fakkaannee akka jiraannuuf nu gargaaru godliness akka shaakallu kan nu godhu wanti hunduu nu kennameera jedha. Argitanii waaqa fakkaannee akka jiraannuuf akkasumas immoo jireenyaaf waan ta'u nu kenneera waan hundumaayyuu. Gara ulfinaatti inni nu waame sun isa beekuudhaan jechuudha. Isa beekuudhaan. Afurrirraa kennaa kanaan isin badiisa isa sababii kajeellaa fooniitiif biyya lafaa kana keessa jiru jala maal taatanii baatanii dhagna hafuuraa isa kan waaqayyootti hirmaattu akka taataniif abdii gati jabeeyyii fi gurguddoon nuuf kennamaniiru jedha. Mana hafuuraa. Amazing. Dubbiileen as keessa jiran dubbii baay'ee nama ajaa'ibaa. Kennaa kanaan jedha. Lakkoofsa 4 irra jiru. Kennaa kanaan. Kennaa karaa kamiin nu kenname?
kennaa hundumaa isa jennu gubbaarra karaa ilma isaa kan nu kenname jechuudha. Kennaa jireenya barbaraati. Gaarlaayinees isa jennu san waaqayyoon fakkaannee akka jiraannu nuuf kenname kanaaf gara ulfinaatti gara ayyaanaatti isa nu waameen jechuudha. Kennaa kanaan isin badiisa isa sababii qajeellaa fooniitiif biyya lafaa kana keessa jiru jala baatanii dhagna hafuuraa isa kan waaqayyootti hirmaattu akka taataniif abdii gati jabeeyyiif gurguddoon nuuf kennamaniiru. Dhagni waaqayyoo kun kan nutti maxxannu inni Kiristoos Yesuus jechuudha. Sababni isaa waaqummaa isaatiin inni abbaa wajjin namummaa isaatiin nu wajjin. Kiristoos maal jedha? An jirma wayinii isin immoo damee kooti isa maxxanneeti jechuudha. Karaa biraatiin ijaarsa hafuuraa kan jedhu kana dhagaan golee qajeelchu Kiristoos hundeen illee isa. Isaayyaas boqonnaa 28 lakkoofsa 16. Isaayyaas boqonnaa 28 lakkoofsa 16. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 20 irratti hundee bartootaaf raajotaa irratti maal taateetu jedha? Ijaaramtaniitu jedha. Tokkoffaa Qorontos 3:11 naaf fakkaata. Duuka buutonni hoo hundeen duuka buutonni illee ijaarama eenyuuni? Kiristoos Yesuus. Amma mana hafuuraa kana keessatti dhagaan golee qajeelchullee hundeen illee Kiristoos asirra ijaaramaarra jechuudha. Manni waan inni eegaaru mana Kiristoos dhagaa golee qajeelchu ta'e mana inni hundee ta'e doktoriinii barumsa isarratti hundaa'ee guddatu kan guutummaa waaqummaatti ol guddatu kana eegaara waaqayyo. Kanaaf kanaan badiinsa jalaa baaneet hin jenne jechuudha. Ammas dhamoo hundumaa dhamaa. Ammas dhamoo hundumaa maal godha? Dhamaa. Amantii qabdan gaarummaadhaan maal godha? Agarsiisa. Amma kun kortoo nu mul'isa jechuudha. Kortoo masilaalii isa gubbaarra sila jedhaaru jechuudha. Amma gara isa waaqa isa waa hundumaa nu kenne kana guddachuudhaaf masilaalee kana kortoo kan ol koruu danda'u qabna. Takkaan ol koruu danda'u qabna. Ayyaanni waaqayyo kortoo kana kan jennu uumaa boqonnaa 28 irratti Yaaqoob yeroo jilbiiffatee dhagaa boraafatee rafee maal argeetiin jedhe? Kortoo argeetiin jedhe. Kortoon kun isaaf eenyu wal qunnamsiisa? Waaqayyoo wal qunnamsiisa. Waaqayyoo kortoo kana gubbaarra dhaabateeti Yaaqoobiin lafa kana maal sii kenna jedheen? Sii kenna jedheen. Amma dubbii ajaa'ibaati kun. Sii kenna jedheen. Ergamoonni kortoo kanarra maal godhaaban? Ol koraa gadi bu'u jechuudha. Amma kiristaanii dadhabaan akkuma kortoo kana ol koraa deemuun ifti waaqayyoo ulfinni kortoo kanarra maal godha jedha? Irraa gadi fa'aa deema jedha. Christ of the lesson irratti. Kanaaf kun kortoo amantii qixa gooftaa Kiristoositti ol guddachuuf ol koraa deemnu jedha. Isa beekuu gubbaa irratti jedhe levelii kana ol guddataa yoo deemnedha. Beekuun keenya kan inni mirkanaa'u. Mee amma kortoo kiristaanummaa kana ilaallaa jiru. Ammas dhamaa hundumaa maal godhaa? Dhamaa. Hosee boqonnaa 6 lakkoofsa 3 maal jedha? Kottaa waaqayyoon hin barraa isa beekuudhaafis maal taana? In dhamaana jedha. Kottaa waaqayyoon hin barraa isa beekuudhaafis maal goona? In dhamaana jedha. Kanaaf maal jedha asirratti? Ammas dhamaa hundumaa maal godhaa? Dhamaa. Amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisa. Amantiin bu'uura waa hundumaati jechuudha. Amantiin hojii hin qabne isheen maal akka taate? Amantiin bu'uura waa hundumaati. Amantiin bu'uura waa hundumaati. Amantii qabdan maaliin agarsiisa? Gaarummaadhaan agarsiisa. Gaarummaa keessan amantii qabdan gaarummaadhaan agarsiisa. Gaarummaa keessanoo. Gaarummaa keessan beekumsa agarsiisa. Gaarummaan isin gootan beekumsaan ala akkasumaan ta'uun qabuudha. Gaarummaan isin agarsiiftan udumbeen cadhiftaniitu namoonni dabattu gaarummaadhama jedhaa waan argine gochuu hin qabnu adda baasuu qabna jechuudha. Beekumsatu barbaachisaa jechuudha. Beekumsa eenyu? Beekumsa waaqaa ka dubbii isaatu barbaachisa jechuudha. Argitanii? Beekumsatu barbaachisa jechuudha. Amantii keessanirra gaarummaa keessanoo beekumsaan agarsiisaa jedha. Itti dabaltanii immoo beekumsa keessan of qabuudha. Dubbii baay'ee nama ajaa'ibu kana uduu babal'innaan laalle yeroo dheeraa fudhatu tokkoon isaa jechuudha. Amma beekumsa qabaannee of qabuu yoo keessan jiraanne nu fudhatee qileeliti. Hin beennaa beekumsa kan horuu maal gochuun of qabuudhaan iddoo itti dubban adda baasuu qabna jechuudha. Gaarummaa keenya san beekumsa keenya san of qabuudhaan mirkaneessuu danda'uu qabaanne jedha. Yoo of qabuun hin jiraanne argitanii gadhiisitu jira jechuudha. Seexanniin waa lama fayyadama. Garee tokko maal na dhibdeera jedhisee waldama keessa akka argu godha. Garee kaani dubbisanii kutanii akka keessa darban godha. Madaala dubbii waaqaa irratti of eeguun hin dhabama jechuudha yeroo baay'ee. Kanaaf amantii keessan irra gaarummaa agarsiisa. Gaarummaa keessan immoo beekumsaan hirkisa. Beekumsa keessan immoo maali jabeessa of qabuun dubbii baay'ee cimtuudha. Of qabuun temperance
Nyaata qofa irratti miti. Karaa hundumaa irratti of qabuun baay'ee barbaachisaadha. Eeshi of qabuun yoo jiraate ammoo dhukkubbi jira. Of qabuu keessan maaliin agarsiisa? Obsaan danda'uun. Argitanii? Of qabdanii gaafa jettanii si dhukkuba. Yeroo tokko tokko dubbachuuf dandeettu yoo cadhiftu jechuudha. Yoo cadhiftu jechuudha. Kanaaf obsa si gaafata jechuudha. Of qabuu keessan maaliin agarsiisa? Obsaan danda'uu keessan agarsiisa. Obsaan danda'uu keessanii nama waaqayyoo ta'uu keessan agarsiisa. Amma kun alaa bakkeedhaa dhufee haga kutaa qulqulluu deemeera jechuudha. Amantii bakka itti Kiristoos amannaa argitanii bakka itti Kiristoos amannaa gaarummaan duunee mul'isuu wajjin karaa mana qulqullummaatti yoo ilaalle jechuudha. Iddoo qalmaatti jalqabee haga kutaa qulqulluutti deemneerra. Maal ta'uudhaan? Nama waaqayyoo ta'uudhaan. Mana qulqullummaa keessa maalfatu jira? Baattuun ibsaa jira, buddeenni ilaalchaa jira, kadhanni jira jechuudha. Kana hundumaa nama ulfaana shaakalu jechuudha. Nama waaqayyoo ka ta'u. Beekumsi qara jenne ka maali? Ka dubbii waaqaati. Beekumsaan jenneerra waan ta'eef. Achi immoo of qabuudhaan nyaataan jechuudha. Ibsaa addunyaa dhaayifuudhaan kadhataan. Kunniin kutaa qulqulluu keessatti raawwatameetiin jedha. Achiin booda ka jiru, obsa booda ka jiru, obsaan danda'uu keessan nama waaqayyoo ta'uudhaan. Nama waaqayyoo ta'uu booda ka jiru maal jedha isin fakkaata? Seera waaqaatu jira. Seerri waaqaa kutaa kam keessa argamu? Kutaa qulqulloota keessa argamu. Seerri waaqaa bakka lama adda qoodamu. Obboloota jaallachuu fi waaqayyoo maal gochuu? Jaallachuu. Kanaaf erga of qabuun jiraatee of qabuu keessa irra maal obsa keessanii ta'u nama waaqayyoo ta'uudhaan. Amma perfect qixa waaqayyo guutummaa gooftaa Kiristoos guddachuu jechuudha. Yoo of qabne yoo obsine obsaan danda'uun qulqullootaa asirratti jedha waan ta'eef macaan qulqulluun. Achiin booda maal jedhaa? Obsaan danda'uu keessan nama waaqayyoo ta'uudhaan agarsiisa. Nama waaqayyoo ta'uu keessan hoo obboloota jaallachuun. Obboloota jaallachuu keessan hoo hundumaa jaallachuudhaan. Jaalata jechuudha. Charity or love kan jennu isa kana jechuudha. Kanaaf waaqayyo maalidha obboloota koo? Jaalala. Waaqayyo jaalala. Levelii jaalala jedhamurra gaafa ga'e namni guutummaa waaqummaatti guddate jechuudha. Faallaa kana wadha namoonni jaalala waan jedhu idduma kamittuu dhimma kamiin irrattuu jaalala jedhu. Uduma waa'ee jaalalaa adda baafatee hubatin namni maal jedha? Jaalala jedha. Nama isa jaalatu jaalataa. Nama ammoo isa jibbu jibbaa qixa kaan immoo jaalala jedha. Qixa jaalalaatti ol guddanne jechuun guutummaa waaqummaatti ol guddachuu jechuudha. Guutummaa waaqummaatti ol guddachuu jechuudha. Kanaaf obboloota kiyya kortoo kanarra dirqama ol koruu qabna. Yoo kortoo kanarra ol hin korre gara guutummaa waaqummaatti ol guddachuu hin danda'amu. Samiifillee qophaa'uu hin danda'amu. Samiifillee qophaa'uun hin danda'amu. Akka lakkoofsa 15 ilaallee gabaabsinee dhaabnaayi. Wanti kun hundinuu isin irraa argamanii baay'achaa yoo adeeman sila maal isin haa ta'u jedhe isin haa baay'atu jenneen. Baay'achaa yoo adeeman gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuutti warra dhimma baasan warra ija godhatanis hin taatu jedha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin beekuutti warra maal godhan? Warra dhimma baasan warra gatii qaban jechuudha. Warra ija godhatanis hin taatu. Isa beekuun keenya ija godhachuu danda'u qaba jechuudha. Isa beekuun itti maxxanu damee ta'u achiin booda hoo kun ammoo ija godhachuu danda'u qaba jechuudha. Ija godhachuu danda'u qaba. Ija godhachuun keenya kortoo isaa ol guddachuun mudhatee hin jedhan. Namni wanti kun hundinuu irraa hin argamne immoo nama ofirraa butee hin ilaalle jedhu. Achi fageessee nama ilaaluu hin dandeenye. Seers jedhamu dur raajoon seers warra waa argan jechuudha. Warra achi butee hin ilaalle warra raajii hin qabne jechuudha karaa biraatiin. Warra raajii hin qabne jechuudha. Yoo waaqayyoon hin beekne raajiin argachuu hin dandeenye. Sababni isaa mul'anni karaa inni kennama. Karaa waaqa isa beeknu irraa kennama. Warra achi fageessanii ilaaluu hin dandeenye. Hin ilaalle. Jaamaadhas. Inni cubbuu isaa isa duritti qulleeffamuu isaa maal gochuu isaati? Irraanfachuu isaati jedha. Eessa irraa qulleeffamanii bakka qulleeffatan? Achuma dhaabatee lafa yoo naanna'e hoo? Yoo deemee kutaa qulqulluu keessa hin seenne hoo? Kutaa qulqullootaa keessa barumsa jirutti yoo ol hin guddanne hoo? Akka cubbuun isaatuu isaa dhibee maal godheera? Irraanfateera addunyaa keessa jira jechuudha. Irraanfachuu isaati jedha. Kanaafis obboloota koo waamamuu keessanitti fo'amuu keessanittis jabaachuudhaaf caalchisaa dhimma kana yoo gootan matumaan kuftan jedha. Kanaaf waamamuun filatamuun keenya amanuun keenya akkasumaan miti jechuudha. Ol guddataa deemuu qabu. Yoo kana gootan matumaa maal hin taatanii hin kuftanii jedha. Akkasitti mootummaa gooftaa keenyaa fi fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa bara baraa sanatti galuun isiniif maal ta'a? Hin kennama jedha.
Kanaaf akkamitti akka dhufne yaadachuu qabna, ol guddachuu yaadachuu danda'uu qabna jechuudha. Kanaaf yoo san mootummaan isaa akka nuu kennamu dhugaan lafa nuu kaa'e jechuudha. Kanaafis utuma gara baay'ee mootummaa isaatti kan waame eksiisilas hin dubbise hin randagatina. Qolaasiyaas 1:13. Kanaafis utuma isin wanta kana hundumaa beektanii dhugaa isin bira jiru sanatti utuma jabaattanii ani waa'ee kana yeroo hundumaa isin yaadachiisuuf nan jedha. Waan isin wallaaltaniif miti kana ka dubbataaru jedha Phexros. Utuma isin beektan isin yaadachiisa jedha. Dhagna koo isa akka godoo kana keessa amma an jirutti yaadachiisee isin dammaqsuu koo qajeelaadha jedhee fudhadheeraa jedha. Dirqama kanaaf dubbanne jechuudha. Phaawulos illee maal jedha? Lammaffaa Qorontos 4:13 irratti hin amane kanaafan dubbadhe ka jedhu barraa'ee nullee afuruma kanaan ni amanne kanaaf dubbannaa jedha. Dhagna koo isa akka godoo kana keessa amma an jirutti yaadachiisee isin dammaqsuu koo qajeelaadha jedhee fudhadheera. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka anatti agarsiisetti dhagni koo inni akka godoo kun dafee buqqifamuun akka jiru an beeka jedha. Yeroo dhiyootti akka du'u yookaan mootu akka du'u beeka. Yookaan immoo karaa addaatiin marka ta'u beeka jechuu barbaadeeti. Yeroo dheeraaf lafa kana irratti akka hin turre beeka jedha. Ergaa an godaanee booddee immoo wanta kana yeroo hundumaa akka isin yaadachuu dandeessan gochuudhaaf nan dhamaa jira. Injiraa fadhan dubbadhaa boru yeroo an dubbachuu hin dandeenye jira. Kanaaf waan an amane kana isinis maal akka gootaniif akka amantaniif akka fudhattaniif kana isin dubbachuu irraa hin dhaabu jedhee isin jedha jechuudha. Kanaaf obboloota koo dhugaa dhageenye kanatti nullee jabaannee warra dhugamaan samiif qophaa'an akka taanu Waaqayyo gara keenya nu haa eebbisu. Eebbifama. Eebbifama. Kadhata gabaabaa godhannee ammallee waliin qabnee booda mariif iddoo gadhiisetti jedhan kadhanna. Jaalala nutti agarsiifteef abbummaa keessa nu mirkaneessiteef dhuguma immoo si beekuu akka qabnuuf dirqama dubbiin kan kee akka barbaachisu gara keetti dirqama siquu akka qabnu waan nutti himteef galanni si haa ga'u. Nullee ofirraa buunee si beekuu akka dandeenyuuf nu gargaari. Fedha kee raawwadhu maqaa gooftaa Kiristoos irratti kadhanna abbaa. Ameen. Ameen. Eebbifama. Waaqayyo karaa addaa na eebbisu.